Way badi, way badi, way badi. Maali maal gootu maal gochuu keessan nama kun maal gootu isin harree halkaniin kaatanii kan harree kufiftanii maal gochuu keessan? Maal gootu hin jedhan harree kuffiftan namni barii baraa kan kee sangaa kuffisee qala malee Oromoon harree qaltu. Lakkoobboleessa koo qaluun miti yaada waan ta'e sirreessa fi jirra gadi baasne. Qaluuf miti foo'itti dhaatanii albee baattanii maal hojjechaa jirtu isin ofiifuu safuu fi aadaa Oromoo cabsitanii ormi sangaa qalee yookiis immoo warri sangaa hin qabne iyyuu nyaachisaa isin aadaa Oromoo balleessitanii harree qaltu. Kuni maal jechuudha? Maal obboleessa koo dhiifama nuti waan biraa sirreessaa jirra. Dhiifama kana gaafatta beenaa mana adeemaa kallattumaan gara mana akka deemtaniif yookiis immoo haadaaf safuu Oromoo waan cabsitaniif achitti natti himtama. Beenaa hundi keessan harree uffati. Waan kana gootan hundumaaf Oromiyaa keessatti wanta akkanaa mul'atee waan hin beekne duudhaa Oromoo keessattidha kuni. Aadaaf safuu Oromoo balleessitanii sangaa Oromoon qalee diinayyuu nyaachisu isin harree qaltanii uummata Oromoo fanniftaniituma nyaachiftu moo akkam gootan kana waan isin gootan bichaa natti himame. Kuni maalidha amma duudhaa Oromooti moo safuu fi aadaa Oromooti? Seera Oromooti kun seera Oromoo keessaa baatanii aadaa safuu Oromoo cabsitanii isin maali kun kan akkamitti yaaddanii sammuu akkamii kana isin yaade? Uummataaf yaaddanii uummanni Oromoo sangaa waan nyaatu yoom dhabe? Wanta nyaatu yookiis immoo waan ittiin bulu hin dhabne nagadachuuf jecha birrii laaltanii nama nyaattu isin uummanni nagaan harree nyaatee akka maal akka ta'u barbaadan akka harreetti akka halaaku moo akka horiitti akka jedhee deemu barbaadan maali kun aadaa Oromooti moo maali? Ofiifuu uummata nagaa uummata homaa hin beekne uummata aadaa safuu qabu harree kotte duudaa qaltanii nyaachistan diina keessanidha moo maali? Kun immoo birrii laaltanii maa wal nyaattu maal jechuudha kun uummata Oromoo biratti fudhatama qaba aadaaf safuu Oromoo keessatti quubsa qaba jireenya uummataa keessatti kun wanta akkanaa ta'ee beeka. Baroota abbootii keenya duriitti kaasnee kabajamnee har'aas geenya isin immoo duudhaaf safuu Oromoo cabsitan kun hammam hamilee namaa yookiin jireenya namaa hidha. Namni jireenyuma isaa keessatti foon nyaachuuf mana amma kana booda jireenyuma isaa keessatti hidhannoo akkanaa yaada akkanaa kaasaa amma kana booda siniifuu maalidha? Harka maali ofiisuma nyaattu jechuudha ofumaa nyaattanii nama nyaachistu malee harkaan qaltanii waan hunduma gootanii fannistanii akkamitti uummata nyaachistu isin immoo isin